Jira jirtu hordoftootaaf daawwattoota gammeetuubii nagaa jaalallii fi tokkummaa waaqayyoo lafa jirtan cinaa dhaqqabu har'as dambalii jaalala tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammeetuubii waliin turtii gaarii taasisaa. Namfaleef fala barbaade ammaaf maqaa koo irra darbu. Dhaladhee kanan guddadhe garuu giddu gala Oromiyaa gara lixa shaggaritti. Anis dhagaa akkuman maatii kootiif dhaladheen maatiin koo xiqqoo nama barnoota qaban waan ta'aniif mana barumsaa na galchanii. Anis akkuman mana barumsaa galeen barataa cimaan ture. Dhagaa Rabbis na gargaaree ulaagaa hundaa fi sadarkaa barnootaa gulantaa garaagaraa keessa kan darbeetii gara yuunivarsiitiin imalee. Yuunivarsiitiin anitti malee yuunivarsiitii bakka dhaloota kiyyaa kan ta'e yuunivarsiitii Ambooti. Anis barnoota kiyyatti cimaa waanan tureef waan barnoota irraa naftee waan siyaasa Oromoo hordofuu fi ilaaluu gumiilee garaagaraa keessatti hirmaachuun kan hafee waan tokko ittuu bu'ee hin beeku jechuun kiyya siniif haa galu. Dhimma jaalalaa keessaan qabu jechuu kooti. Maaf keessaan qabdu jechuu dandeessu? Jaalachuun waan uumaati, garuu jaalatamuunis ni jira. Ani uumamaan sodaa shamarranii fi sodaa maatii kiyyaa waan hin qabuuf shamarran tokkoyyuu jaalachuus ta'ee gaafachuu hin barbaadun ture. Sanaaf jecha shamarran tokkotti sodaa mataa kootiif jecha dhiyaachuu hin dandeenye malee ijaan shamarran ani jaaladhu hedduutu jira. Garuu eenyutu dhiira ta'ee eenyutu rarraafatee shamarran tokkotti dubbatee bilcheeffata? Ana bira kun hunduu duwwaadha. Dhagaa kan hin yaanneen siifaa yaaduun tokko eebbaa tokko abaarsa jedhu. Ana nama homaa gochuu hin dandeenye kana gaafan barataa waggaa arfaffaa baradhutti shamarri tokko mooraadhuma keenya kan barattu natti dhiyaachuu eegalte. Akka carraa ta'ee ani shamarran hedduudhaan walitti dhiyaadha. Garuu walitti dhiyaadhu iyyuu waan obbolummaarra dabartee itti darbee haasa'uu hin danda'u. Keessa kiyyatti yeroo baay'ee wanti natti dhufu yoo maatiin koo waan kana dhagaan natti mufatu, keessattuu harmeen kiyya hedduu na jaalatti waan ta'eef anatti qabamtee natti gadditti laata jedheen sodaadha. San qofa miti, hawaasa naannoo biratti illee jaalachuu fi shamarran waliin deemuun akka badaa ta'etti waan na keessa jiruuf waan sun akka narratti mul'atu hin barbaadu. Saniif jecha egaa anis osoo hin jaalannee sodaattuu onnee shamarranii ta'ee kanan jiraadheefi. Egaa garan dubbii eegaletti sinaa deebi'u. Mucayyoon kun yeroo sana achuma mooraa sanaa baratti ishiin barattuu fayyaa turte, ani immoo barataa injineeringiin ture. Akka carraa ta'ee baay'ee walitti dhiyaachuu eegalle. Mucayyoo kanaan obboleessa ishii faana ariyyaan ture. Maatii isaanis haala nan beeka. Keessattuu maatii isaanii baay'ee natti dhiyaatus baay'ee na jaalatus. Sababa saniif mucayyoo kanatti waan biraa dubbachuu hin danda'u. Garuu mucayyoon kun anarraa balchaattuu jaalalaa waan taateef ibidda jaalalaa qaqqaammachuu yookiin ittiin gubachaa jirtu kana ofirraa dhaamsuuf bishaan barbaaddachaa jirti. Egaa akka bishaanitti wanti ishiin ittiin ofirraa dhaamsuuf itti yaadaa jirtu anaan ta'uu danda'a jedhee yaadeen beeku gonkumayyuu. Garuu dubbiin anatti akka naannoftee oolee bulee naa galee. Sana boodas mucayyoo kana natti deddeebitee guyyaa tokko osoo hin beekne boqoo kiyya keessa na dhungatte. Ani namas dhungachuus ta'ee naman dhungatamu harmee kiyyarraan kan hafe hedduullee natti hin tolu ture. Egaa dhiirri akkanaa bara kana keessa ni jira jechuu dandeessu. Barri isaas bara fagoo osoo hin taane baruma 2007 keessa ture. Kuni kannaa kiyya waan Rabbiin ganama naaf kenne waan ta'eef dhugaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Sana booda namni ani amma jaalalaaf itti adeemaa jiru kun adeemsa keessa natti dhiyaachuu eegalte. Osuma jennu jaalalli keenya ho'aa dhufe. Gaaffii jaalalaa osoo waliin dhiyeessin sarara jaalalaa irra buune. Isheenis na fuudhuu dandeessa naan jette. Anis akka ishee fuudhuu hin dandeenye yeroosumman itti hime. Sabni nan ishee fuudhuu hin dandeenyeef immoo tokko lama jedhee waan ishee amansiisuu danda'u jedhee yaade ishee itti hime. Isheen garuu waan sana fudhachuu hin dandeenye. Anis dhagaa takka akkan ishee waliin jiraadheen sababa garaagaraatiif irraa fagaachuun eegalee. Sababoonni ani sodaadhee irraa fagaadhee yeroo sanatti tokko ishee fuudhuu hin danda'u waan ta'eef ishee miidhuu ta'a. Lammaffaa immoo mucayyoon kun baay'ee naafti. Inaafuun ishee na jaalachuu isheetiifis ta'uu danda'a. Kanaaf jecha namni kun boruu yoo ana waliin bultii ijaare akkanaan itti fufuu hin danda'u. Sodaan maatii ishee keessas waan hin jirreef isheetti homa fakkaattee mul'anne. Ani garuu maatii ishee baay'ee waan sodaadhuu fi waan kabajuuf ishee waliin jiraachuun hedduu guddoo natti ulfaate. Egaa ishee faana takkuma akka waggaa tokko waliin turreen gargar irraa fagaadhe. Egaa namni kun anaaf nama jalqabaa addunyaa jaalalaa kiyyaa keessatti waliin
dhandhama jireenyaa, dhandhama jaalalaa, dhangaa fi dungoo jaalalaa walii ibsaa turredha. Agaarraa mucayyoon kun hojjettuu taatee dhaabbata fayyaa wayii irra galtee hojjechaa jirti. Anis rabbi haa kadhatuutii hojjetaa ta'ee waan ji'aan argadhurraa ofii kiyyaaf maatii koo gargaaraan jira. Garuu sammuun kiyya nama kana fuudhuu akka hin dandeenye sirriitti jala sararee natti himee jira. Nama kana sirriitti jaaladhus fuudhuu akka hin dandeenye waan hin beekuuf nama kana sababa kaleessaa isheen natti dhiyaattee gaaffii jaalalaa dhiyeessitee waan dhiirarraa eeggamu hundumaa akka dhiiraatti naaf gooteef jecha nan ishee cubbisee laataa, isheetti yakkee laataa, isheettan darbee laata jedheen keessi koo yeroo hunda gaaffiin itti uuma. Aniif isheen erga gargar baanee waggaa dheeraa lakkoofsifneerra. Yoo xiqqaate naannoo waggaa 6 oliiti. Garuu har'ayyuu anis isheenis bultiin ijaarree bultii ishii faana ijaaruuf jechuu barbaade miti. Ammas taanaan hawwiin ani ishii faana bultii ijaaruu na keessa hin jiru. Garuu yeroo sanatti wantootan ashiirratti taasisee fi wantoota isheen fedhii isheetiin gootee hundumaa waan sirriittis na jaalattuuf ani immoo jaalashii waanan busheesseef har'aa jireenyi kiyya natti badee laata jedhee keessi kiyya gaaffii natti uume. Namni isheedhaa asitti ijaan jaaladhe hedduu ta'us namni nu waliin jiraachuuf yaadee namoota tokkon jaalladha. Namni sunis naa milkaa'an jiru. Ani garuu waan danda'u hunda kaffalee galmaaf ga'uuf dhamaan jira. Dhamaatii kootti garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Rabbiin kun bishaan naqaa jira. Odaa guddaa jala yaa kololuutiya aduun namaa gubullee jala booboto ammuma yoomitti yaa waan ofiitiya sirraa fagaatee garaan kona goobato karaa nan boobu yaa kololuutiya hulluuqa ture kisaa gara galgala narraan fagaatini yaa konkoneetiya ansi maleen qabu kaamata jaalala. Yaa daawwattoota gammachuu fi asin maallaan jettu laata? Kaleessaa mucayyoon kun ta'ee anis tokko jennee nu lamaanuu waliin jaalala eegalle. Addunyaan jaalala nuti keessatti dhandhamuu eegalle. Addunyaa jaalala ishee dhugaa sana ani garuu nama sana bultii kootti oolfachuuf hin dandeenye. Kanaaf yeroo tokko dhiifaman gaafadha jennaan nama si dagatee jiru yookiin nama duraan si jaalatu ofitti kaasuuf dhiifaman gaafattamu maalitti gootu jedhanii hiriyoonni koo garagaraa yookiin namni baay'eetti dhiyaatu tokko gaafannaan akka inni dhiifaman gaafannee fi akka balleessaa kootiif dhiifama hin jenneen na dhorke. Har'ammoo gaafan bultii kiyyatti keessatti deebi'ee yaadu nam falee laata. Fala kanaaf immoo waa ilma na barbaachisa jedhee waan yaadeefan gara keessan dhufe. Mi'as keessatti balleessaan koo maali jettu? Wantoonni akka ishiin fuune na taasisan hedduutu jiru jedhee isiniif himeera. Ammoo nin jaaladha. Isheen anarraa hedduu na jaalatti. Garuu ishii fuudhuu hin dandeenye. Maaliif nama kana fuudhee yookiin waliin bultii ijaaree boru kan ittiin gammanne yoo ta'e maal na fayyada jedheen irraa fagaadhe. Kanaaf egaa yaa obbolaa koo isin maallaan jettu? Isheetti taphachuudhaaf miti waggaa tokko ol waliin hin jiraanne. Isheenis yeroo sana waan ofii daandiitti na galchite malee waan ani dirqisiisee daandiitti galchee miti. Meesii waanaan jedhaa bultiin kiyya kun akkamiin sirrachuu danda'a? Wanti inni irraa ittiin daddarbamaa jiru kun akkamiin lafa qabatee dhaabbachuu danda'a? Hundeen jaalala kiyyaa maal ta'uu qaba? Mee gorsa keessan naaf hiraa koomentii jalatti naa barreessaa. Sinan eeggadha. Obboleessa keessan Maatuqaa Taadha Finfinneerraa. Tole obboleessa keenya seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Egaa daawwattoonni gammeetuufis seenaa obboleessa keenyaa akka dhaggeessaniin yaada keessan akka qooddaniif abdiin qaba. Egaa yaa obboleessa koo jireenya keessatti onneen jaalatee fi onneen jaalatame walqixa ta'uun yookiin dhaannaan onnee kanaan lamaaniin wal madaaluun dirqamadha. Isheen si jaalachuun bareeda. Ati yoo jaalatte immoo inuma irra caala bareedaadha jedhee yaada. Maaliif dubartoonni kan jaalatan irraa kan isaan jaalatetti heerumaan bareeda waan jedhuufi. Maaliif jennaan adeemsa keessaa dubartiin gaafa deessu sababa dhala sanaatiin dhiirri sun ishee jaalata. Wantoota baay'eetu akka inni ishee jaalatu taasisa. Kamiifiyyuu ta'ee dubartiin si jaalachuu qofti gaanatti hin fakkaatu. Kanaafuu murtiin ati kaleessa fudhatte sun murtii sirrii ture. Dhugumaan tala kana osoo fedhuma ishee eeguuf jecha ofitti dabaltee boru kan ishee jibbitu ta'ee jireenya isheen irra jiraattu kanayyuu jiraachuu dhiisuu dandeessi. Jireenya isheen jeeqama har'a waan isheen keessa jirtu garuu nuuf hin himne. Heerumuu ishee fi wantoota kaan seeraan nutti hin himne.
haa ta'u egaa dhugumaan hiriyyaan qabdu laata wanti jedhu anaaf gaaffii guddaadha. Hiriyyaa qabaachuu dandeessi, maybe waliin bultii ijaaruu dhiisuun yeroo kan eeggatee fi waan ishee yerootti kennite ta'a. Hagam yaadaan quba wal qabdu walii bilbiltuu dhugumaan walii bilbiltanii akka obboleessaaf obboleettiitti waliin haasoftu yoo ta'e waan baay'ee bareedaadha. Kanarraa ka'uudhaan ati egaa ishii gorsuu dandeessa. Yeroo baay'ee bifa jaalalaatiinis itti dhiyaachuu baattu bifa obbolummaatiin itti dhiyaattee wantoota kaleessa darbe sana akka godaannisaa osoo hin taane osoo hin beekin akka gootee fi akka dhiifama gaafattu yoo goote rakkoon qabu. Mucayyoon kun yoo kan ammas jaalalashii jaalalaa hiriyyummaarraa gara kan obboleessaatti jijjiirtee jiraattedha. Kanatti akkana gootu yoo ishiin har'as akka kaleessaa sana bultiidhaaf si barbaadde ta'ee har'as gaariin ta'u nama fuudhuu hin dandeenye erga ta'eetii itti deddeebitee madeessuun gaarii natti hin fakkaatu. Kanaa olitti mee daawwattoonni Gammee Tuubii waan jedhaanii yaada koo xumureera. Gammee Tuubii laayik, sheerii fi sabskiraayib godhaa. Horaa bulaa deebanaa. Gammee Tuubiidhaa Oromiyaarraa.